قافنتي يا تجلقوا بروفيسور سكيل ولي سقافت شو بالبادو وقال باول تاجرة مرسا سدي ما يقولوا لك هابا كوني بيتي مرسا صدفة جرا مرسا دراتيس واني إني أكا كايوتك أباتي لولو كوني تسينا مكيسا تكوفا تي بي ال في دبنسيسو أكا بارتيتو لفرت تكوفا ميتي سمونا ما كيسا اللي هاكونا أشيت اللي دابني قرد جيزاسايد اللي تركافته صدفة مرسيتو بيلله كميشا ورانا تتفيد ماجرا وري بي بي دافي وري بيتي كولابريتور لساني شابيا دبلته أما مو ساوث أفريقيا تياغويا دا ورسمالي مرينا جينياتيس هاسولاف مرسا صدفة هنبودا يالين قد ماجرا غافينتي يا بارتي لما تولولت تكاول موتيتي لولن تكاول موتيتي خموه بين في خموه إذا وجتان تكامو والموه دبنيتي لولن باسو دا ولينتان غافينتي يا بروفيسور جري أجندا سدين تي بي ال اف أبنسيسو جنسايدي في بيتي مرساني بيليسو إرادي بيانيتي لولن باسو دا رفمو موهمني جاني رفمو كونتكسو مالي سانغرا مريتي ترفن كان أكمل لاتا هاي ملاتوني بريدا ترتو واي وراني ورا لولا سنايرو سفنو مرسا سدفات تديني أما فاجنا سايدي دا سدفا مرساني بيلسو إدي تكونون بنتو ورانا وتكو كيسا لكن نجيف ورانا كافين كا كافي وراني كوكاسا إنكا كافي جبجة أمالي ورانا وقدا كيسا تيو بيا دا وران يرو أنا ورانا ما so وراني كوني كافا كان يو كان كابر رجلو حاسب ميوته كافا نوفمبر أفور كمالا ما بدم إرجي إيجالي إن أبان وراني أبان يومي جدو unilateral ceasefire mo anak kesiwan jeru mo tumani kata durani gaf of mo ame pise bayra nando tigray gaf jeru ukasa abu lafse bay gafaro ko teme bo yechu gafa kan ergi jibuti tolar gani waliddu batani warri hukamtonni warana waliddu batani ukasa am surrat wali galte burani الدود تريب يعني واللي قال تيجي أنا كيسة تسمو كافا وكاسة أبو سنة لفسن في النت تسمع كليتس والدوكا أكل لفسن واللي قال تيجي أنا كقول أنا تأونسان أكل الدنيا تمر أطوف نمني سكوبدو واللي قال لي أرجع جهاني بودا أرجع من التجلاني بودا والرئير جماني وكنتوني ورانا والرئير جماني واللي قال تيجي أنا كقول أنا في النت تسوسان ديفين وركان مقالة تون ديفين أبي أحمد humanitarian truce وإيرا جئت لبس دفته وان الرت ولي قلن يرو ولي وجنبو شورا ديما نتي لبسه سر يرو أفوان أبا تفكر هاي شورا ورما قلت وانا جتورا بعد وران بكوني وران يما كان كابا إتوقع رت ديما جرو جتورا إني إرجي إيجالي يوجياتي أبته هنكو وراني أبته بيتشوماتي هنجئ يوم أما وان بيسنا كيسة نجابوسو برباچسا نجابوسو سناتي فمو مال برباچسا جاء ما هو تاني وراني كابدو واتي سجرة تنتهي وراني والوران ساتو إتوقع هندما كيسة جرا إني مو إرجي إيجالي فيما وقان أفور تأير وبورة إرجي كاسني وران إرجي كاسني وتشو جرا تجرا إنك إرجي كاسني وقان أفور تأير أبتهم بيكو تكا أبتهم بيكو كنافي sadarkaa itti deemaa kan jedhu sana dhiifnee waraanni eegaleera waggaa afur dura warwaraansi eegaleera civil war warwaraansi eegaleera dhaabbatee hin beeku yoo akkasitti hubanne duwwaadhatti waa'ee nagaa haasa'uudhaaf dandeenya jechuudha. Akkas jechuun biyya sana keessatti dhukaasni dhaabbatee wal jibbuun kun hafee wanni irratti namni lolatti deemu suni waliigalteedhaan xumuramee san booddee dhaqaniitii hundumtuu gara mana isaaniitti galanii taa'anii nagaan deebi'uudhaaf fi
ummannis gara mana isaatti deebi'ee jireenya nagaa jiraachuudhaatiif danda'a jedhamee yoo yaadatamu ta'e waa'ee dhumti nagaa sun iyyuu utuu hin dubbatamini maaltu biyya keessa jira adeemaa jira kan jedhudha kan ilaalamuun irra jiru jechuudhaatiif hin jedhe argitee marsuunis marsanii intarneetii irratti dhaamsanii bilbila irratti dhaamsanii elektirikii irratti dhaamsanii namni akkan sochoone gochuun it's an act of war. Waraanni hin dhaabbanne gaafa sana yoo argite innumtuu waraana irra jira lola irra jira jechuudha. Tigraay keessattis gaafa marsu nama sana beelessee gaafa inni beela'ee arguutti gammachuu kennaa dhaabatu hin ta'in innis tooftaa waraanaati jechuudha. Akka tooftaa waraanaatti kan ilaalamu. Jenosaayidii ati jette sunis jenosaayidiin nama ajjeesu duwwaa miti. Maaliif akka ajjeestudha? Uummata tokko nan balleessee barbadeessee tananii lafarraatti dhabamsiisa jettee itti deemuudhaaf kaate ta'e intent waanumatti yaaddee kaa'atan intenti sanatu murteessa malee nama baay'ee ajjeesuu keetiitiif miti kan inni jenosaayid jedhamu waraansa kana keessatti raawwatamaadha jiran kun. Kadhala waan TPLF jedhamu irratti si dabala. TPLF paartii siyaasaati karoora qabatee galma siyaasaa qabatee sagantaa siyaasaa qabateeti socho'a. Sagantaa siyaasaa inni qabuuf amantii siyaasaa waan isaan qabaniif isaaniin iyyuu nan balleessa jettee ka'uun innuu jenosaayidii. Amma kana namni inni hubatu bara. Nama biyya keessaa TPLFin ajjeesuudhaatiif TPLFin barbadeessuudhaatiif malee uummata Tigraatiif miti jedhe sababii kanaatiif jenosaayid ta'uu hin danda'u jedhu akkas miti jenosaayidii. Jenosaayidin is intent. Hin yaadda yoo ta'e amantii isaaniitiif amantii siyaasaa isaan qabanii fi saniiban TPLF balleessaa barbadeessa dhabamsiisa jettee kaasa taanaan daa jenosaayid jechuu isa. So waan addeetti hundumtuu wal waraansa keessatti ta'a. Akka kanatti yoo hubannetti waa'ee nagaa buusutti deemuudhaaf dandeenya. Gaaffii lammaffaa ati nagaafatte dhiyoo kana kan ta'e kanadha. Inni wanti ta'e irratti walii galuudhaaf xalayaatu barreeffame. Gamtaa Afrikaatu xalayaa barreessee gara Tigraayitti erge. Kan ta'e kanumadha. Wanti garbaraa wanti ta'e warratti dubbatanii irratti walii galanii abalutu mari'achiisaa iddoo akkasitti wal mari'achiisnaa ajandaa akkasii irratti kan jedhu hin taane hin godhamne kun. Xalayaa sana kan barreesse yoo xalayaa sana namni dubbiseera ta'e ani gaafuma dubbiseera kan hin arge kana keessatti dubbiseera yoo ta'e akkaataan nuti ittiin barreeffame afaan nuti ittiin barreeffame suni mataan isaa wasitti hima akka gamtaan Afrikaan barreesse. Gamtaa Afrikaatu barreesse milsan. Yoo gamtaa Afrikaatu barreesse jedhama yoo ta'e paaragraafii isa jalqabaa keessatti afaan Ingilizii isaan ittiin barreessan mataan isaa yoo ilaaltu gamtaa Afrikaatu akka kanatti barreessa yoo ta'e Afrikaanii akkuma jirutti rakkoo keessa jira jechuudha. Gamtaa Afrikaa waajjira dura taa'a gamtaa Afrikaas akka kanatti barreessa yoo ta'e afaan isaan sirreeffatiin qoomaasaa sun sirreeffatiin barreessa yoo ta'e Afrikaan hundi akka jirutti rakkoo cimaa keessa jira jechuudha. Garuu miti gamtaa Afrikaa miti kan barreessa. Gamtaan Afrikaa waajjirri Musaa Faaqii afaan Faransaayitiin yoo ta'e afaan Ingiliziitiin yoo ta'e afaan Arabaatiin yoo ta'e namoota barreessan professionalsiidha qaba. Akkasittiin barraa'u kan kana barreesse Musaa Faaqii Obasanjoo Olusegun Obasanjoo fi Abiyyiitu waajjira Abiyyi keessatti taa'ee irratti dubbatee utuu Musaa Faaqii faana waajjira isaa hin galin waajjiruma Abiy Ahmed keessatti wanti barreeffame. Daani'el Kibret fa'i kan barreesse ta'a malee namni professional ta'e gamtaa Afrikaa deemsu akka kanatti hin barreessu. Achi keessa silumaayyuu hanqiimmoo hin agarta ture. Tokkoffaa guyyaadhumti isaa olaalte Saturday 8 October jedha. 8 October ni Saturday miti Sunday. Warri beekan akkasittiin barreessan siin jechuudha hin jedhe. Warri hubatan akkasittiin barreessan. Warri itti yaadanii waa tokko dhuguma uummatatti dhumaa jira. Hubadhaa. Waraanni iddoo sadaan Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru kan kaaba duwwaatti ta'u gara uummata nama miliyoonii tokkootti yaa'ee jira. Akka baalaa akka raammootti ajjeefamaadha yeroo manni keessa. Waan akkasii wanta serious ta'e sanarratti utuu itti yaadin utuu waan isa irratti hubatin wanta unprofessional ta'e kan akkasiiti yoo barreessu ta'e itti yaadamne. Kanaaf abdii irratti godhatuudhaaf hin dandeessu siin jechuu hin jedhe. Lammata
waraana deemaa jiru keessatti kan isaan irratti dubbanna jedhan yoo namni hubatee keessatti ilaaleera ta'e wanni irratti dubbatamu guiding principles, agenda items, modalities, format kana haasofnaa jedhu. Waraanicha akkam gootanii waraansa sana maal gootanii utuu dhukaasni dhaabbatanii akkamitti gara kanatti deemta? Ajandaa jedhanii dhuguma waan yeroo nagaa peace time keessatti godhamutiti lafa waraansi jira namni dhumaan jirratti godhamutiti formaatiidha haasofnaa waan akkasitti kan jedhan. Sadaffaa namootatti dabalaniiru. Uhuru Kenyaataatii fi Tumizili Ngoka itti dabalaniiru. Garuu hojiin isaanii maal achuma keessatti waan isaan hojjetanii waa lama dubbata. Gar tokkoon Obasanjoodha gargaaruudha. Gar tokkoon facilitatorsiidha. Achiiti immoo panelistiidha jedha jarri. Panelistii jechuun akka konferensii walii peeperiyaanii fi Hussein fa'aa keessatti qooda fudhannu panelistiidha ittiin jedha akka peeperii akka ittidha kan inni dhiyaate. Dhumarratti immoo guyyaa gaafa onkoloolessa tokko barreeffame onkoloolessa 5 irrattidha kan warri Tigraay deebii kennanii maaliif xalayaan sun isaan birayyuu yeroodhaan hin geenye ture. Isumayyuu immoo yeroo gabaabaa keessatti nu beeksisaa constructive engagement gochuu keessanis nu beeksisaa jedheetii itti dabarse. Kuni gamtaa Afrikaatu barreesse miti. Irratti hin dubbatamne, irratti hin haasofne, ajandaan isaa irratti hin dubbatamne. Dhumarratti immoo Uhuru Kenyaataayyuu gaafa keessaa baasu kan inni jedhe anas nan gaafanne waan an hojjedhus natti himne guyyaan an itti dhufus nan gaafanne ajandaan irratti dubbatamu maaliif akka wal geenyus natti himamne kan irratti an qoodan fudhadhu jedhe keessaa dhibee. Walumaa gala ofumaatii haasa'a malee namni xalayaadhuma waajjira muummicha ministeera Itoophiyaa keessatti barreeffametu waa'ee nagaati jedhama malee waa'ee nagaa buusuudhaatiif wanti godhame tokkittiin hin jiru ture jechuudha hin jedhu. Waan ajaa'ibaati. Pointi ittiin deebi'aa sandura bee pointumaan amma Profeesara gaafadheen xiqqishoo fooyyeessee gara keessan fidaa. Ilmaatu akka Profeesar Iskelitti kaa'e Oromiyaallee dabalateetii lolli waggaa 4dha. Kaabaa waggaa 2 haa ta'u malee. Amma ajandaan amma gooliin lola kaabaatii fi lolli Oromiyaa keessa jiru fiifuu tokko jechuu dandeenya Profeesar Hussein Kadir. OLA dhabamsiisu, jenosaayidii, beelessuullee numa jettee na fakkaatti. Maaliif eega beela jiru kanaaf gargaarsa addunyaatti hin iyyatini konfliktii keenya kan Oromiyaa keessa jiru kanaa fi kan kaabaa kana imparalaal waggaa keessanii ilaaltan akkamitti agartanii lammaffaa waan silaa mootummaan tun akka kaayyootti lafa kaayyate Oromiyaattuu milkaa'ee jira, Tigraayittuu milkaa'ee jira, yoo milkaa'uu baate maaliif milkaa'uu dhabe? Walumaa galatti ani akkanatti mul'atutti lolichi kan eegalee beezikaalii Oromiyaa irraa ture. Dagachuun barbaachisu kun Gujii Wallagga keessa wanti deemamaa ture beekamaadha. Sana booda gara Tigraayitti deemamee Tigraayin keessatti wanni ta'e beekamaadha. Zeen moor gara Oromiyaatti babal'achaa dhufe amma guutuun biyyaa lola ta'ee jedheetti yaadaan. Gara biraatiin kan ka'uu qabu wanni ati kaaste marsuu haa ta'uu lola haa ta'uu jenosaayidii geggeessuudha wanti jedhu kun hundi walitti dabalatee loluma geggeeffamuudha. Kontiinees waan ta'edha. Biyya san keessatti lolli geggeeffamaa akka jirutti nan mul'ata. Garuu wanti nuti irra jennee beekuu qabnu lolichi kun maaliif geggeeffama? Fedhii eenyuuti kan jedhu I think irratti jala sararamee dubbatamuu qaba natti fakkaata. Akkuma beektu warri kana fedhus jira lolichi akka deemuuf. An lolichi lola sirna balleessuutiin jedhee yaadaani akka naagaletti biyya san keessatti kaampiiwwan adda addaa uumanii warri argitee gara duriitti deebi'uu hawwu suni hayijaak godhee mootummicha sana gara hin taanetti oofee lolatti naqeedha. So basically lolichi kan geggeeffamu uummata Tigraay uummata Oromoo maaliyyoo qofaa wajjin osoo hin ta'in sirnichaa wajjin geggeeffama sirna kana duuba deebisanii akka duriitti ijaaruu warra barbaadutu geggeessan jedhee yaadaan. So lola itti fufeedha. Akkuma Profeesar Kaasaa ture hin dhaabbanne takka akka waan qabbanaa'u takka akka o'uu ta'ee moor babal'achaa kan dhufeedhaan jedhee yaada. Gara biraatiin immoo waa'ee
national dialogue amma badinaan Professor Iskaasi kun an irra ejjetamee ammas kan laalamuu qabu dhugama political will jira waan kana gochuudhaaf kan jedhu I think basic goonee kaasuu qabna jechuudha. An akkanatti mul'atutti political will sun hin jiru. Kun beekamu national dialogue tokko kuma kanaan dura kaasaa turre wayita bii tokko crisis keessatti lolaanis haa ta'u siyaasaanis caccabee waan sana hiikuudhaaf yookiin ceesisuudhaaf namoota qaama hunda ammatee akka deemutti waliin ta'anii haasa'uudha. Kana gochuudhaaf ammoo number 1 waa'ee lolaati kan ka'uu qabu. Dura osoo waa'ee haasa'uu mari'achuutti deemin qaama wal lolaa jirutu jira. Qaamni wal lolaa jiru suni lolicha yoo waliigalee dhaabee bakka jiru sana dhaabee sana booda waa'ee marii adda malee lolli osoo geggeeffamaa jiru biyya kamittuu keessatti waa'ee ta'anii haasa'uu yaaduun hin danda'amu jechuudha gara biraatiin. So briefly wanti jechuu barbaade wanti gara mootummaatiin jiru kuni is it really genuine political willing jira haasaa kana geggeessuuf murteeffatanii jiru kan jedhu sirriitti ilaalamuu qaba. Amma confusioniin amma ka'aa ture plus dursanii bar namoonni tokko wannichi kuni South Africa irratti hin geggeeffama gaafa jedhamu gonkumaan ta'uu warri jedhu warri roadmap biyya sanaa nuti qopheessa jedhu gabbaanii ibsaa turanii bar tokko amma maal jedhaa ture maqaa dha'uun barbaachisu solutioniin biyya sanaaf jiru lola qofa. Lolaan achitti warri kuni araaran beeku kanaafuu lolli itti fufuu qabaa jedhe warri mootummaa gorsina jedhee bira dhaabbatudha. Warra ammoo akka amantiitti mootummicha bira dhaabbatee ammoo 4 kiiloo sanaa tira godhatu ammoo wanni inni jedhe beekamaadha. I think waan barreessan irraa ilaaluun hin danda'ama. So literally it's a reflection ganda san keessa jiru jechuudha. Moonaasa gara mootummaatiin mul'atu sanaadha. So to be frank and gaaffii qaba. Gaaffiin an qabu maal inni dhugama mootummaan kuni willingness qaba. Political will. Commitment akkasii qaba kan jedhu gaaffii guddaadha. Yoo ammoo kun argitee yeroo dheereffachuudhaaf ta'e inni balaa guddaa qaba jechuudha. That's why amma turbulensiin akkanaa kun wanti mul'atuuf. So xalayaa isaan walii deddeebisaa turanis yoo argite gaaffiiwwan adda addaa kaasuu waan akkasii mammaruu kanatu jira malee dhugamaan wanti kun okay biyya kana keessatti lolli kun diiggaa fidee jira. Badii fidee jira. Kanaafuu hiikamuu qaba. Gatteennee haasa'uu qabna kan jedhu I think waan murtaa'e miti. Standi akkasii mootummaan qabanatti hin fakkaatu. Kun gaa bakka 2-3 ilaaluu dandeenya. Tokko waan TDF wajjin geggeeffamuudha. Kun ifa lola ifa ta'eedha. Kanaaf dura rakkoon suni haasawamuu qaba. Lolli dhaabbachuu qaba. Kan biraadha Oromiyaa keessatti lolli guddaan geggeeffamaa jira. Kunis equally waa tokko qabbaneessitee tokko wanni akkasii waan hin jirreef kanallee gadi taa'ee mootummaan lola dhaabuu danda'uu qaba. So first of all waa'ee gara haasawuutti deemuudhaafu biyya san keessatti lolli dhaabbachuu qaba. Lolli dhaabbate waliigalteedhaan jechuudha. Bas hiikkadhu yookiin bakka kana gadhiisii deemee osoo hin ta'in bakkuma jiranitti osoo hiikkatin at least walitti dhukaasuu dhaabanii dubbiin gara national dialogue yookiin haasawuu mari'achuu deemuu danda'a malee akka amma jiru kanatti the fundamental problem jedhee kan ani ilaalu political willingness hin jiru natti fakkaata. Akkanumatti mareesii deebisaa gaaffii na gaafatteef akka gubbaas ta'e ka jalaas Tigraayis ta'e Oromiyaas ta'e wal fakkaata wanti sana. Okay. So kan maan bira. Professor Galatoma mee dubbii reefuu Professor Iskeel kaaftee jira. Qabiyyummaan beektee xalayaa sanuufiifuu madaalli beektee sadarkaa African Unionity miti sadarkuma silaa mootummaa takkattu amma even sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti waa taatu unprofessionalidha. Akkaatummaan beektee yaada isaaniitti ibsatan tokko kana. Lammaffaa ammoo in parallel hoggaala lemmaga gaafiin guddoon jirtu capacity mo EU irratti gaafii kaasu wanni kun tokko kana yoo inumaatu gaa war xalayaan tun ammaasi formalitiin EU dha secretariin I think aangoodhaan Musefaaqiitu raawwali eenyu kasila beektee qaama lamaan kanaa waamee
officially letterheadii san malaaluu dhabuun kiyyamma waan inni gaabee jechuudha. Letterheadii san gubbatti mallattoon tama wanni irra jira fakkaata obbo Saanjoo irra jira. Letterheadii inni fayyadamee tamiidha. Procedurally akka African Unionitti African Unionitu waamicha san godhee achi keessatti sa'aa fi bikkaa fi kan hundaa'u ibsuu qabamu. Mo beete namuma assign maka African Union bikka bu'eetu party lamaan kana yaama sanillee irratti dokumentii naa gootanii tokkoon fada lammaffaa ammas xiqqoo strange irraate gaafii Uhuru Kenyaataatii fi gaafii ammas wanni kaaste TPLF kaasan ammas waan beete ifan ta'in tokko barsiisa tokko TPLF waliin siin jettu beete waa'ee logistika gaafatanii jiranii waa'ee safety isaanillee kaasanii jiran. Kun sila lafa odoon qophaa'in jarjaruu isaanii garsiisuu jechuudha. Sila guyyaas bikkaas guyyaas haala wanni kun itti gaggeeffamullee ibsanii fi hubachiisanii sanbooda waraqaa kana odootti erganii gaafii tanaa'uu TPLF hin gaafattu. Lammaffaa namnummaa sila achi keessa jiru confusion uumaa jiru Uhuru Kenyaattaan roolii kiyyan beeku gaajee. Waliigalatti kun hundinuu hanqinaa fi capacity African Unionidha. Conflict akkana complex taate tana beete sirrittuu gaggeessuu host godhuu sanirratti gaafii capacity kaaftu tokko kana. Gaafii lammaffaa ammas in parallel initiative amma Mike Hammer isaan lamaanuu hoggaa Jabuutitti yaame issuun kun hundinuu jiru jechuudha. Warri Tigreedhaatis sa'aalis bikkinis haalli waa'ee loojistikaatis ta seeftiitis hundinuu wanni san guutamee fituma qaamni lamaanuu dhufanii haasawanii bikka lamaa kanattu ta Mike Hammer saniitu irra formaal fakkaattu ta gaba Afrikaatiin ammoo xiqqishoo institutionuma kanaa qaanyeessituu jechuudha. Yoo ammoo waraqummaan turuu fi procedure AU irraa alatti barreeffamtee ergate taate kunis kaandalasi dhamoo akkamii jechuudha. Kunuu fiifuu obbo Saanjoo irratti gaafiin kaasu jechuudha. Xalayaan sun kan mallattoon inni irra baatu kan mallatteesses kan chaappaa itti godhes letterheadiin isaa fi kan African Union Commission waajjira dura taa'aati achiin barreeffama. Kanan jechaa jiru maqaa sanaan habahu malee waajjira dura taa'a sanatu akkasitti barreesse jechuudhaaf hin danda'amu. Akka amma barreeffame kanatti gochuudhaaf hin danda'amu. Hajeerudha. Chaappaas qaba, mallattoos qaba, letterheadii sanas hin qaba. Achuma irratti hin qaba. Garuu akka achitti barreeffame kanatti kan argitu yeroo paaraagiraafii jalqabaa irratti maal jedhaa waliigalteedhuma yookiis waliin dubbachuu mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi TPLF gidduu jedha. Eenyudha kan akka kanatti haasa'u jalqaba gaafa dhiyaatu akka kanatti kan haasa'u dhiyoodha. Yoo hin yaadatama ta'e fulbaana 11 ji'uma kana keessa Jibuutiidhaa gaafa deebi'anii warri mootummaa Tigraay xalayaa tokko baasanii turan. Xalayaa isaan baasan sanarratti waan AU jedhu siin fudhannaa namoonnis itti dabalamanii international community keessaatii fi namni itti dabalamee kan gorsan expertoonni illee itti dabalamanii waliigaltee gochuudhaaf jalqaba ceasefireidhaan jechuun cessation of hostilities isaatiin dhaabutu nurra jira ka jedhu erganii turan. Mootummaan Itoophiyaa gaafa Jibuutiitti wal arganii harka kennatu dhufan warri mootummaa Tigraay jedhanii dhaqanii kun waan hin taaneef deebi'aniiti galu. Ergasiitti warri mootummaa naannoo Tigraay gaafa xalayaa sana baasanii mootummaan Itoophiyaa akkatti deebisu waldhaalee haga ammaa taa'aa ture. Deebii akkatti deebisu waldhaalee duratti kan isaan yaadan TPLF hin fudhatu jedhaniiti akka isaan yaadanitti garuu mootummaan Tigraay hin baase gaafa sana. Addunyaanis immoo magaafa sana laa hubadhula. Addunyaanis gamtaa Afrikaa ta'uu gamtaa addunyaa haa ta'uu gaafa sana we welcome jedhanii baay'ee faarsanii dubbatanii gaafa sana immoo eenyu jedhanii dubbatu turan mootummaa naannoo Tigraay jedhanii kan isaan dubbatan mootummaa naannoo Tigraay jedhanii dubbatan kaleessa mootummaan Itoophiyaa
reediyoo ta'uu miidiyaa adda addaa kan Itoophiyaa keessatti jedhamu mootummaa Tigraay ka jedhamu hin jiru TPLF yookiis juuntaa haaloo jedhaati baasaa malee akka itti dubbatuu hin dandeessan ka jedhu kaleessa qajeelfama baase mootummaa naannoo Tigraay jechuun isinirra hin jiru maaliif filannoon hin taane kanaaf mootummaan hin jiru jedhe. Asuma irratti gaafa mootummaa Itoophiyaatii fi TPLF gidduu jedhu eenyu akka barreessaa jiru sitti himama jechuudha. Wanti sun eenyutu yaada kan akka qabu sitti himaa jira jechuudha. So kan barreessee jara kana lamaantu walii galeeti malee sadantu walii galeeti malee waajjiratu miti kan irratti barreesse siin jechuu hin jedhe waajjirri suni gahaadha akka itti barreessu qaba. Gaaffii nuti ibsanuu godhe jette komishiniin suni dhimma peacekeeping irratti qaama qaba. Waan akkasii kana mediationii hojjechuuttis African solution for African problem kan jedhu irratti qaamatu jira kan dura taa'aa duwwaa sun ta'in qaama mataa isaa keessa jira. Ekspertoota kan qabu. Isaan faatu keessa galeetii jalqaba irratti dubbata ture. Maal irratti dubbatu? Tokkoffaan TPLF mootummaas haa ta'uu mootummaa naannoo Tigraayis haa ta'uu maalis haa ta'uu warra wal waraanan keessaati tokkodha. Isaaniin bilbila kaaftee dubbattee guyyaa akkasii dhufuu dandeessu ajandaa maaliitu qabama attamitti baatanii dhuftu kan kana hundumaa gochuun irra jiru silaati qaamatu jira ture qaama ekspertootaati marii gochuudhaaf walta'iinsa irra gahuudhaatiif waan hojiirra oolu irrattis waliigaltee gochuudhaatii fi isaan templateii qabu templateii sanaan deemuudhaaf hin danda'u ture templateii sana tokkittiillee duukaa hin fudhanne hin taane wanti kun ittiin bilbilli rabbii jedhaatiiti. Kottaa warratti jedhanii gaafa sanbata duraa tasaanillee gaafa sanbata guddaa jedhanii gaafa akkasii guyyaa akkasii South Africaatti argamaatti jedhan. Achumatti argama kanuma xalayaatutti barreeffame malee dhufuu dandeessu attamitti achi baatu ajandaan irratti dubbannu maali warri haaraan itti dabalamanii qoodni isaanii maali ka jedhu hundumaa irratti hin dabalamne jechuudha. Kanaafi Afrika gamtaa Afrikaatu kana godhe jechuudhaatiif hin danda'amu miti. Ani immoo quban qaba. Akka achitti hin godhamne kanarratti. Capacity qabaayii nati jette warri gaafa gamtaan Afrikaa capacity sana hamma tokko hin qabaata garuu gamtaan Afrikaa keessatti laftinni itti waliigaltee uume walitti fidee nagaa buuse ani kan yaada fakkittiin illee hin jiru. Bakka biraati dhufa humni kappaasitiin suni kan inni dhufu bakka biraati Ameerikaa irraa dhufa Awurooppaa irraa dhufa gargaarsa godhaniifi malee kophaa isaanii wanti isaan godhanii jiru. Laali kaleessa warra mirga namaa dhiitame kanarratti gaaffii qorannoo godhan kana yeroon isaanii hadheeratuuf kan jedhu irratti Afrikaa keessaatiiti mirga namaa dhiitamaa jiru sun qorannaansa itti hafuufu kan jedhu irra keessatti Afrikaa keessaatiiti maalii duwwaatu sagalee kennina. Afrikaan kan hin qoratamiin jedheeti kan inni sagalee kenneef. Kanaaf anamma Afrikaa keessaatiiti wanti dhufu Afrikaa keessaatiiti. Akkamittiin mirgi namaa akka inni dhiitamaa jiru Itoophiyaa keessatti utuu beektu mirgi namaa dhiitamuunsaa sarbamuunsaa hin qoratamiin jettee sagalee kennita. Akkamittiin akka itti sagalee kennita. To Afrikaa keessaati Afrikaa kan jedhan kana keessaa jechuudha. Amma dadhabne egaa Afrikaa kana irrayyuu balal'uudhaati yoo dadhabne mirgi namaa dhiitamaa jiru namni qalamaa jiru namni abiddaan gubataa jiru namni miliyooniin meeqa buqqa'eetu jiru eenyutu kana godhe ka jedhu hin qoratamin ka jedhu Afrikaa hundatti sagalee kenne hin qoratamin jedhe warra kanatu nagaatii buusuudhaati adeema. So capacity jiraachuun gamtaan Afrikaa gara lachuutti fudhatamaa ta'utu irra jira jechuudha. Gamtaan Afrikaa garuu duraanii Obasanjootu gara mootummaa Itoophiyaa waan goru haasaanni haasa'uutiinis waan inni recommendation inni kennuunis gara Itoophiyaa waan goruu fi amantaa irraa hin qabne jedhanii warra Tigraay dubbatanii turan. Gamtaa Afrikaa irraa garuu qabna. Gamtaan Afrikaa namoota yeroo biraa irratti haaramadu jedhaniiti dubbatanii turan. Yoo dhuguma Obasanjoon Afrikaa kana keessaati jiru Obasanjoon dhuguma nagaa buusuudhaatiif hojjedha jedhee ofiisaatiif immoo kabaja ofiisaatiif qaba yoo ta'e Obasanjoon warra wal waraansa jiran keessaatii fi tokko ani si amanu gaafa inni jedhu nagaa buusuudhaaf hin dandeessu jechuudha. Tokko si amanu ergiin jedhee hin ga'e hojiin kee dhumeera kanaaf resign goota yoo kabaja beekta taate. Obasanjoon garuu kabaja beeku si
sirraatii fi Obasanjoo irraatii fi hin qabnu ergii jedhame ati nagaa buusuudhaaf jidduu deemuu hin dandeessu jechuudha. Dhume dubbii xumura of baaseera Obasanjoo. Ammayyuu kan inni gochaa jiru anumatu gochaa jira jedha. Maaliif hojiin qabu bara. Aballi kanatti argata. Xiyyaara keessa kennama ija si bachitti hin deema. Garri tokko si dhama ergii jedhee garri tokko si dhamanne nagaa buusuudhaaf ati hin dandeessu credibility hin qabdu jechuudha. Amma immoo gamtaan Afrikaa iyyuu hin qabu. Ergi dura taa'ansaa waanuma Obasanjoon hojjetaa ture. Waanuma Obasanjoon hojjetaa ture akka sila dubbatte waliigalteen illee kan ta'e Mike Hammertu eengada waliigaltee sana gochuudhaaf illee walitti waame. Gaafa duraanis Salzman ta'e kan walitti waame. Malee Afrikaa miti. Afrikaan waa tokko gochuudhaaf hin dandeenye kanarratti. Amma garuu amantii gamtaa Afrikaa irraa iyyuu qabaachuudhaaf hin dandeessu. Waan amma gidduu kana godhamee fi gamtaan Afrikaa iyyuu gidduu ta'e gar tokkotti tuu hin loogin karaa dhugaadhaan hojjechuudhaatiif danda'a ka jedhu irratti hin dandeessu. Dhuma irratti kanan sii jedha waa'ee loojistiksii. Tigraay akkana ni beekutti mootummaan naannoo Tigraay filatamee kan iddoorra jiru Itoophiyaadhuma keessa jiraama. Sababa kanaatiifi gara Saawuz Afrikaatti nama ergachuudhaaf iyyuu eeyyama mootummaa Itoophiyaatti kan barbaachisu. Dubbii kana irratti illee utuu hin dubbatin gamtaan Afrikaa Afrikaa kibbarratti guyyaa akkasii irratti argamaa jedhee gaafa himu gaafa akka jedhee xalayaa irratti barreessee itti ergu guyyaa gabaabaa keessatti immoo nu beeksisaa jedhee gaafa itti ergu gamtaan Afrikaa hojiidhaatiif miti kan inni itti ka'ee jechuudha. Dhuguma nagaa buusuudhaatiif miti karaa isaan bahan illee utuu hin dubbatin. Mootummaan Itoophiyaa immoo maal jedhe? Daani'el Kibratiin maal jedhee dubbate? Akka gaafa Londanitti ta'e. Londanitti maaltu ta'e? Tasfaayee Dinqaafaan mootummaa Itoophiyaa bakka bu'anii Londaniin dhufanii achumaan hafan. Biyyatti hin deemin. Akkasumas hin goonaa jedhe gorsaanii muummee ministeera Itoophiyaa. Akka jedheetu Tiwiitarii irratti barreesse. Hawwaasa achii bahatanii jennaani bazzaa'u wattoo bazzaa'u maqat jechuun yoo achii baatanii gara biyya keessaniittuu hin deebitanii jedhee kan inni baase. Dubbiin nagaa buusuu hin jiru kana keessaa. Isa amma marsaa dhumaa irratti ka ta'e keessatti kan credibility sana amantaan ummataa illee amantaa kan dhabe gamtaa Afrikaati. Kanaaf karaa gamtaa Afrikaa giddugaleessa jettee teessee haasa'uudhaatii fi hin danda'amu jechuudha. Humni kun gamtaa Afrikaati ol qaama ta'een yoo godhame malee gamtaan Afrikaa kana keessatti amantaa qabaatee gidduu deemee walitti dubbatee dubbachiisee mari'achiisee nagaa buusuudhaaf hin danda'u jechuudha. Sii deebisee irratti fakkaata. Ayyoo ulfaadhu galatoomi. Mee ammallee daranuu ifa nu taatu Profeesar Hussein isan gaafachuu barbaadu moodeelii Iraan yoo kan fudhannu taane miseensota permanentii ta'an kan Security Council shan irratti +1 jaanii Jarman dabalatan. So wanni san beeytee rakkoo Westiin Iraan wajjin qabu san qaamni hundi shananuu waliin ta'uu fi Jarman illee dabalachuun isaanii haa Tiraampiin balleessu malee jaarsummaa sanuma miidhagsee jechuudha iskooppii isaa balleessuun isaanii. Duuba amma booda EU qofaan beetee gara nagaa dhufuu ni danda'ama. Maaliif EU plus hin taane jechuudha. EU irratti qaamni UN dhaatis qaamni African Union European Union fi stakeholderoonni biraatillee maaliif dabalamanii bakka tana fooyyinni maal dhufne jechuudha. Already African Union impartiality irra gaafiidhaa jira. Akka amma akka mul'atu kanatti gaafii beetee credibility jira, capacity jira. Carruma beetee nagahuma san buusuu irrattu African Union qaamota birallee odoo dabalatee irra wayyu kanarratti yaanni isa qabdan maalii fi kophaa irratti goggoguu barbaade Obasanjoon. In principle wanni akkana gaafa deemu qaamni waan kana keessatti hirmaatu qaamni wal lolu qaamni wal dide irratti waliigaluu qaba. Waan jidduu deemu sana jechuudha. Amma akka mul'atutti faallaadha. Mootummaan gamtaan Afrikaa qofa waan kana akka hojjetu barbaada. So warra kaawwan biratti arguun barbaadu. Warri Tigraay mootummaan Tigraay ammoo isaan keessa seenanii active role akka taphatan barbaadu. So
gaafa duraallee wanti irratti walii galame maa inni dura didamaa ture booda garuu gamtaan Afrikaa okay leading role haa taphatu warri kunis ni jiraata kan jedhu ture zeen Obasanjo irratti akkuma amma jedhamaa ture gaafitu ture so kan irratti walii gallee jedhanii jiru gaafsanis kan namni hunduu irratti walii galee kan jedhu so literally amma credibility jiraachuu barbaachisa saayidii lamaaniifu with those I mean complication amma haasofne kan irratti dabalame wanni jiru wanti guddaamaa inni gamtaan Afrikaa qofa akka ittiin deemu barbaada mootummaan well gamtaan Afrikaa hoo maal fakkaataa kan jedhu gaaffii guddaadha Afrikaan baay'een isaanii mootummoonni Afrikaa baay'een isaanii akka isaan itti jiraatanii fi akka itti jiraataa jiranis haaluma amma nu keessa jirru kana baay'een isaanii so karaa nagahaatiin waa hiikuu irratti rakkoo qabu literally rakkoo qabu diplomaasiidhaaf taa'anii haasa'uudhaaf siyaasa ammayyaa ta'e hordofanii lolaan alatti warri rakkoo hiikatan yoo lakkoofte Afrikaa keessatti xiqqaadha an waa'ee namaa dubbachuun barbaachisu amma Obasanjoon bar nama militarii tureedha mataan isaa innuyyuu nama jiraata tureedha waraanatti nama amanuu nama lolatti amanuu kanarraan ammoo namni gaafa argitee sorry gaa kana dubbachuun hin barbaachisu gaafa umriin isaa fagaachaa dhufe you can't be critical waa hundaa sodaachuu jalqabdaa waan xiqqoodhaafillee wahuma xiqqoodhaanillee sobamtasii galeera so an amma nama kan akkitti argu akkasitti an tokkoffaa innu eenyu ture nama dhugaa nagaatti amanu kanaan dura wannoon isaa riikardiin isaa maal fakkaata biyyoota baay'ee keessatti yaalee ture akki inni godhaa ture tokko irra goree tokko dhoofsisee akkasitti waan akkasii hojjechuu ture kun hangam namni kun waan sanaaf fit godha kan jedhu gaaffiidha okay fit haa godhu waan sanaaf namni kun dandeettii isaa qabaatu dhugama nama waan sanaaf dorme isaa ta'u erga warri waliin haasa'u irratti waliin galin namtichi kun innuu gadhiisuu qaba ture dhugaa dubbachuudhaaf maaliif jaarsi gidduu deemu yeroo hundaa kan nama tokko lamaatu yoo ta'e warri lamaan sun yoo irratti waliin galin where is the point of discussion so kuni rakkoo mataa isaati so akka Afrikaattis Afrikaan qofa haa deemuuniin rakkoodha because Afrikaan innu mataan isaa kana fakkaata waan ta'eef I think keessi galiinsi warra kaawwanii say warri Europe warra Amerikaadha warroonni addunyaa irra jiran keessa galuun isaa wannicha silaa hin jabeessa supportiifillee hojiirra oolchuudhaafillee waa hundaafuu silaa akkasitti gammachuudhaan fudhatamuu qaba ture yoo akkas goote argitee gara waan dhugaatti deemtuuf addunyaa waan sin dhiifneef mootummaan kana keessa dhiibbataa jira so duubatti si deebisuudhaaf an dhugama political will jira waan kana hiikuudhaaf jettee gaafa laalte namoonni mootummaa duuba ta'anii haasaan kan ammareef ka'aa turan say daaqonichi sunfaatti waan haasaa yoo argite osoo hin jalqabin fixanii jiru baroonnichi jaarsi biyya sana keessatti roodmaappii anatu hojjetee jedhee achi sirbu tokkos dursee gadi ba'ee himee jira wanni kun hin ta'u haasaa wanti ta'u hin jiru jarri kun kaaraakterii akkasiin qabanii kanaafuu wanni biyya tana baasu lolaa waan jedhu wayii ibsa kennaa turee jira so this is literally mootummaan suni dhugamatti waan kanatti amanee jira gaaffii jedhutti si deebisaa jechuudha so gaaffii na gaafatteedhaaf silaa osoo ta'e gammachuudhaan fudhatamuu qaba gaafa laal ufiifuu dura buunan jenne warri kun humna qabu barakkamaan haasofna malee garii isaa bara osoo dura buuneellee treejarii gurguddaa uumne araaramtu jedhanillee humna qabu garuu isaan akkas gochuun barbaadan Afrikaa Union rakkoon Itoophiyaa warruma Itoophiyaa sanaan hiikama yoo san bira tarika itti aanu gamtaa Afrikaati so isaantu rakkoo isaanii hiikkata nu bira jirraa ni gargaarraa faasiliteet goonaa waan jedhu wayii wanti kaa'aniif gaa diplomaasii waan ta'eef so warra kana maa dhuftee jedhanii ofirraa dhiibuun rakkoodha like amma USA argite waan kana ajandaa godhattee deemaa ni jirti involvementii qabdi for a number of reasons keessaallee hafuun barbaadan by the way warri Europees warri hundinuu keessaa hafuun barbaadan because biyya sana keessatti booda gaa
itti dhufna ta'a intirestii adda addaatu jira. Kanaaf ammoonti jedhamaa jiru gamtaan Afrikaa qofoonnicha haa deemuunii isaan qofan nu baasaa kan jedhu gama mootummaatiin kan jiru. Warri mootummaa naannoo Tigraay ammoo kan jedhaa jiru lakkii inni amma fudhatan baay'ee dura gamtaa Afrikaatu gaaffii keessa galchaa turanii Obasanjoo gaaffii keessa galchaa turanii booda deebi'anii ammoo gamtaa Afrikaa liid roolii haa taphatu namni kana geggeessu garuu irratti waliigaluu qabnaa jedhan irratti waliigaluu qabnaa jechuun Obasanjoon hin ta'uu jechuudha garbiraati. So walumaa galatti wanti ani amma jechuu danda'u silaa osoo dhugamaan willingness qabaanne political willing osoo jiraate mootummaan suni gaafa mootummaan Ameerikaadhaa dhufee waan kana sappoorti godhu gaafa warri Europe dhufee sappoorti godhu gaafa warri kun dhufee sappoorti godhu silaa itti gammaduu qaba ture osoo dhugaan rakkoo sana hiikuuf deemame jechuudha. So an akka nama mul'atetti yet mootummaan murteeffate natti hin fakkaatu rakkoo kana karaa nagaatiin hiikuudhaaf osoo kana ta'e silaa waa'ee TDF qofan haasofnu waa'ee OLL haasofnaa waa'ee rakkoo biyya sanaa keessatti haasofnee dura cessation of hostility waan jedhamu sana irratti godhamee sana booda gara national dialogue'itti deemama ture iyyuu garuu hin taane I think xumuruudhaaf dubbii isaadha hin barbaadamne osoo ta'e garuu gaariidha jechuudha warra biroo dabalatanii haasa'u. Fada Professor gaafiti tambira atik maybe manile wa ormole haasawii barbaadanii jidduutti ammas deebiitiin gaaffii sangaa fadhamee amma ta'u Oromooti walitti dhuudhaaf approachiin Abiyyiin akka tarsiimoon lafa kaayate tokko ABO fi KFO fi OLL adda cabsuu barbaada. ABO fi KFO national dialogue waan jiru qaamaan dura san keessatti paartiilee biraa dabalatee achumatti koomishinii san uumuudhaan koomishinii fi assign godhe san keessatti rakkoo siyaasaa hiikachuudhaaf karoora qabaachaa ture. Tokko kana Wayyaanee ammoo akkuma ammaa kanattu kophaatti wajjaasochu ammoo OLL exclude godhuudha. Duba bikka OLL hin jirretti dhugatti rakkoon Itoophiyaan hiikatti jettanii ni amantanii. Kanoo addunyaanoo beekte rakkina lolli gurguddummaa nama haasawaa jiru lolli Oromiyaa keessa jiru qaamata afuriiti ilmaatu iskooppii isaa laalle ka irra bal'aati yoga miidhama laallallee waan ka Tigree gadii miti. Kanaafuu addunyaan biyya san keessatti nagaa buusuudhaaf TPLF qofa wajjin waliigaluudhaan nagaa harkachuu akka hin danda'amne addunyaan maaliif hubachuu dadhabde? Dhugottoo odoo Wayyaanee fi TPLF TPLF fi PP'n waliigalanii OLL alatti nagayni waaraan Itoophiyaa keessa bu'uu ni danda'a. Miitura jirta Professor. Gabaabadhumatti yoo deebisuu barbaachise hin danda'amu. Mariidhuma kana yeroo eegannu iyyuu kanan jedhe lolli biyya sana keessa jiru wal waraansadha. Gaafa wal waraansa jedhu immoo kan Tigraay keessa guddinuma isaati. Guddina isaati Eertiraan keessa jira. Humnoonni adda addaas immoo gargaarsa mootummaa kanaatiif waan godhanii fi waraanni isaa guddaadha. Waraanni isaas guddaadha. Kan Oromiyaa faca'eeti jira iddoo baay'eedha kan waraanni lolli ta'aa jiru faca'eeti ta'aa jira malee xiqqaateen innis gidduu waraanni horroo keessatti godhamaa jiru ammas yaani poolisiin Oromiyaa humni addaa Oromiyaa faannoon poolisiin federaalaa itti dabalamee torban darbe keessa gara nama 1,000 dhume horroo gaduroo keessatti jarri isaaniitiin jechuu kooti. Salphaa miti jechuudha waraana xiqqaa deemaa jiru. Waraanni kun kan inni ta'aa jiru waraansi kun kan inni ta'aa jiru karaa Oromoo Maqalee kiiloomeetirii 800 yookiis daangaa Eritrea kiiloomeetirii 1,000 irra ka jiru miti. Kan Oromoo kan inni deemaa jiru Olankoomiitti.
Olan komiin kiiloomeetira 50 dabar. Olan komiitti kan ta'aa jiru. Aadaa bargaa meettaadhaatti kan inni ta'aa jiru. Lafa simintoon itti hojjetamu mugar kanarraatii fi mugar bakka simintoon itti oomishamu sana fudhatanii hoogganaa isaayyuu fudhatanii akka wabooti kan inni jiru ammayyuu taanaan. Inni kaan immoo gara kibbaati. So waraana guddaatu deemaa jira achi keessatti jechuudha. Waraana xinnoo miti. Waraana xiqqaa miti kana deemaa jiru. Kan lafti inni itti deemaa jiru immoo murteessaadha. Finfinnee irraatii fagoo miti. Sababa kanaatiif kiiloomeetirii 1,000 irratti kan jiru yoo dhaamsite kiiloomeetirii 50 irratti jiru waraanaatti fufuudhaatiif kan adeemaa yoo jette taate hin ta'u ta'uudhaatiif hin danda'amu bira. Waraanni waboon deemsisaa jiru kun immoo duratti fagoodha ture. Amma giddu galeessa jira. Duratti ijoollee xiqqootu kan itti deemaa ture. Har'a garuu magaala keessa sababa PPT dargaggoo kan jedhame hundumtu magaala keessa jiraachuudhaaf waan hin dandeenyee fi itti yaa'aadha jira. Filaallee iddoo utuu waa beeku ta'e warri kun utuu waa hubatu ta'e utuu jaamaa hin taane warri PP kun bakka hamma har'aatti lolli eegalin giddu galeessaa gara warra ciminaan eegalin gara arsii gara baa keessa deemanii ijoollee akka isheen hin jiraanne godhanii mana uummata irratti guggubanii akka namni achitti waraana gaasuun godhan turan itti beeku ta'eeti. Amma garuu waraanicha babal'isaa jiru isaan lola kana babal'isaa jiru isaan hojii isaaniitiin jireenya dhowwanii ijoollee. Sababa kanaatiif gabaabumatti waan ati jette irratti nagaa buusuun hin danda'amaa Tigraay duwwaadha wajjin walii galanii hin danda'amu. Garuu mootummaan PP nagaa buusuudha barbaada. Tokkoffaa nagaa buusuudhaatiif iyyuu Hussein kan jechaa jiru jedhuuf fedhii siyaasaadha yookiis qophii siyaasaa iyyuu qabuu jedheeti kan inni gaggaafataa ture sirriidha. Maal gochuudhaatiif warri amma innis maqaa dhahaa ture sirna balleessuudhaaf jechuun sirna federaalaa namni naannoo isaatti ittiin of bulchuudha qabaa. Hiree isaa ofii murteeffatuutu irra jira kan jedhu sana yaada sana balleessuudhaaf sirna sana diiganii barbadeessuudhaaf itti deemuu kan jedhamaa ture sirriidha. Sirni sun immoo Oromoo duwwaa irraati miti kan isaan fudhatan kan xiyyeeffatanii Oromoon guddaa waan ta'eef ta'u malee kan isaan fudhatan duwwaa miti kan uummanni sabaaf sablammoonni Itoophiyaas dhabde immoo waan Oromoon dhabe duwwaa miti. Amma kan qimaanti dubbatamu qimaanti kan isaan duguugaa turan sanyii duguugaa kan jedhamu qimaanti irratti lafa isaanii irraa fudhatuudhaati kan barbaadan qimaanti akka uummata tokkotti akka saba tokkotti hiree isaa ofiin akka inni murteeffanne agaw irratti kan isaan deemsisaa jiran agaw akka uummata neeshinii tokkotti ofaa qabsaatiin murteeffannetti duguugaadha kan isaan irraa jiran. Benishaangul Gumuz akkas, Gambeelli akkas, Somaaleen akkas, Walaayitaan akkas hundumtuu gaaffii sanadha kan isaan qaban. Sirna sana irraa diiguudhaatiif deemaadha jiru. Warri jalqaba waliigaltee gochuudhaatiif itti deemaa gaafa jiranii ittiin deemnu jedhanii isaantu ajandaa Abiy Ahmeditti kenne. Isaantu kanaan deemta roodmaappii jedheetti deeme isaan tokkollee gara duubaatti deebi'uudhaatiif hin barbaadan gara duubaatti deebi'uudhaatiif waan hin dandeenye. Manaa kan isaan ba'aniif aangoo fudhachuudhaan Araat Kiilootti kan galche Abiy Ahmedidha kan biraa miti nama komatti gara biraan qabu jara kan galche isaan irratti kan hirkate qabeenya isaan qaban irratti kan hirkate instituusiyaan qaban kan hirkate Abiy Ahmed amma itti galanii isa iyyuu kophaasaatti baasanii qabanii barbaadeeti kan inni wajjin deeme dugusa Itoophiyaatiin ta'a jedhee barbaadee kan inni deeme sirni sun amma diigamutti jarri kun nagaa buusuudhaaf fedhii hin qabani hin godhani gochuus hin barbaadan. Kana malee egaa kuni warra beektota Amaaraa hayyoota Amaaraati miti isaan lafa babal'achuudha barbaadu malee nagaa buusuudhaaf fedhii tokkollee hin qabani. Dammaqaa Makonnin irraatii kaasee faannoo ijaaruu irratti faannoo ijaaranii hidhachiisuu irratti isa faata hojjetaa ture. Sababa kanaaf fedhii sana qaban mootummaa keessa jiru mootummaa alas jiru fedhiin qaban TPLF barbadaa'uuf malee hin ta'uudha. Look yoommoo amma ta'anii walii galanii maaltu dubbatama ajandaa maaliitu dubbatama ajandaa dubbatamu sana keessatti itti gaafatamee dhufuutu irra jira moo irratti gaafatamu hamma isaan amma kana nama gubaa turan nama guggubaa turan beelessaa turan eeyyen jenosaayidiin Oromiyaa keessatti sirriitti deemaadha kan inni jiru. Dubbii gara biraadha garuu isaan kunis itti gaafatamee dhufuudhaatiif deemaa jechuudha. Itti gaafatamatti deemuudhaaf hin barbaadan
harki isaanii dhiiga ummata Oromootiin dhiiga ummata Itoophiyaatiin laaqamee waan jiruu fi itti gaafatamu waan itti dhufuu fi nagaa buusanii deebi'uudhaaf hin barbaadan. Saamanii wal saamsisanii quufanii of hin beekan isaan bara amma jedhan quufanii of hin beekan waan hin taane birrii 250 kabaasaa oolanidha. Seetinyaa adaanii bira galuudhaaf of hin beekan isa dhiisanii irraa deebi'uu of hin barbaadan. Kun warra sirna diiguudhaaf itti ka'edha. Abiy Ahmed yoo barbaade gochuuf hin danda'u sababa isaaniitiif tokko yoo barbaade lammata innis nagaa buusuudhaaf hin danda'u. Maaliif har'a waraana kan deemsisaa jiru gaamne Abiy Ahmed miti. Waraanni inni guddaan kan har'a deemaa jiru laa waraanni naannoo Tigraay keessa jiru inni guddaan isaa kan deemaa jiru karaa lixa isaanii lixa Tigraay sana karaa Adiyaabooti kan inni dhufaa jiru shiree fudhanne jedhanii gara nama 100 kan ta'u taankii 80 fudhatanii waraanni kan jiru achii sanatti. Waraanni sun kan inni dhufe karaa Eertiraati. Kan Itoophiyaatu karaa Eertiraa dhufeeti har'a waraana sanatti waraana guddaa lola guddaatu naannoo sanatti deemaa jira. Isa sana dhaabuuf hin danda'u Abiy. Loltuu Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa sassaabee fuudhee dhaqee Eertiraatti galcheera. Amma garuu ajajaanii hin jiru isaaniif. Kan Eertiraatti galcheen raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ajajaan hin jiru kan ajaju Isaayyaas. Isaayyaas immoo dhaabuudhaaf hin barbaadu. Isaayyaasii hiila gara lachuutti laa kanarratti ni hubadha. Isaayyaasii gara lachuuttu waan gaariidha. Tigraay mo'amtes, dhumtes, reebamtes, baddeddeftes. Homaa rakkoon qabu inni isaaf hinuma ta'a. Itoophiyaan dadhabdes, xinnaattes, xiqqaattes, baddes isaaf hinuma ta'a. Jarri lamaan wal loluun isaaf gaarii walitti naqaa oola malee lolli kun akka inni itti fufu barbaada malee Isaayyaas dhaabuudhaaf hin danda'u. Abiy immoo kan inni ajajamu har'a Isaayyaas. Dhaabuudhaaf Abiy hin danda'u siin jechuudha. Fedhii yoo qabaateyyuu political will sana yoo qabaateyyuu dhaabuudhaatiif hin danda'u siin jechuudhaatiif inni jedhe. Yoommoo Abiy mataasaa nama maaliiti jettee yoo ilaaltu ta'e mootummaa Itoophiyaatu waa mari'atee godhaa jedhee namni yaada yoo ta'e har'a. Mootummaa Itoophiyaatu waa mari'ata yoo jedhe mootummaa Itoophiyaa kan jedhamu hin jiru kan ajajus, kan qajeelchus, kan deemsisus, kan itti yaadus, kan imaammata baasus nam tokko. Tokkittiin jala kan dubbattu hin jirtu. Jeneraalli jala dubbattu hin jirtu. Kan itti dubbatu iyyuu hin jiru. Kan itti dubbatu iyyuu hin jiru. Kan deebii kennuuf iyyuu hin jiru. Kan gorsa kennuuf iyyuu hin jiru. Isumata murteessa. Inni immoo kan inni murteessu waan sammuu isaa keessa jiru duwwaadhaan. Yoo Tigraay dhufanii nagaadhaan jiraatanii ana ajjeesuu jedha. Yoo isaan jiraatanii ana ajjeesu, ana lubbuudhaan dhabamsiisu. Mootummaadhaan galagalchuu waan ana ajjeesu jedhee waan sodaatuuf uummata wal beeksisiisaa jira. Sammuu isaa keessa jira jechuudhaatiif hin jedhe. Hin danda'u dhaabsisuudhaaf sodaa guddaa waan qabu. Hin danda'u dhaabsisuudhaaf. Sila waan waa'ee addunyaa kaasetti amma waan irratti dheeratee fi nan dhiisa waa'ee warri addunyaatti deemanii waa gochuu hin danda'u garuu wanti tokko duwwaan kan jala muramee himuudha jiru. Gamtaan Afrikaa national dialogue-dhaan furmaata kennuudhaaf hin danda'amu waan gara biraadha garuu sanan dhiisa. Gamtaan Afrikaa walitti fidee nagaa buusuudhaaf hin danda'u kana gochuudhaaf hin danda'u. Yoo dhuguma biyya sana keessatti nagaa buusuutu barbaachisa yoo ta'e akka haaraatti yaada gara biraa yaada bal'aa dhufuutu irra jira. Isa garuu waan isin hin gaafanne waa'ee isaan dubbatu kanumaan hin dhaabu. Professor mee wali biraa si gaafadhu amma isan lachuutu reefuu akka gaafittu kaasisanii Professor Hussein fadhiin jirtiidha. Political willing jira gara beetee Abiyyiin haa ta'u even foddaammaata gara Shaabiyaatiinis yoo kan fudhannu taane. Hayyee fadhii namni tokko yoo political willing qabaanne nagaa rakkoo tana fixachuudhaaf by default karaan rakkoo isaa amma kaayyoo isaa karoora isaa galmaatti gaafatu humna. Mootummaan beetee karaa nagayaatiin hiikkachuu karaa nagayaatiin rakkoo isii hiikkachuu dadhabatte optionii isii militeeriidhaan kun Oromiyaa keessatti macarrashaadhaan yeroo meeqatti bobbaanii OLS cabsuu hin dandeenye TPLF marsaa sadiitti deebi'anii waraana beetee almost I don't know 500,000 caalin jechuudha. Marsaa ka'ammaa kunumatu boojuu fi dhumaatii qobboo fi waagmira taate karaa ammas deebii bahaa Tigraay taate amma immoo Noorth Tigraayitti wanni tahaa jiru. Mohamatu Tigraay firraa faccisaa jirti.
gatii gurguddaa kafalchiisaa jirti biitii tun ammas biyya namni miiloo 30 keessa beele duba yoo karaa nagaatiin fixanne karaa humnaatiinoo beetee yoomi hin danda'u guyyaan jiru guyyaa kamii jechuudha. Guyyaan hin danda'u jedhamu beekamaadha. Lola keessatti lola dhaabuu qabda. Akka muuxannoo addunyaa irratti kan mul'atu kana. Lola hin dhaabu yoo jettee lolumatu mataan isaa si dhaaba. Beektonni lolaa kana jedhu. Because nyaattee uf nyaattee dhumarratti inni si dhaaba. Because distraction isaa tokko lamaa miti. Kan uumama mul'ataa jiru kanaadha. Waan ati kaaste keessa amma waa baay'eetu ka'e kamirratti dubbannee kam akka dhiisnu beeknu tokkoffaa mootummaan tokko gaafa qabsoo karaa nagahaa balbala itti cufe qabsoo karaa sibiilaatiin jiru gabbisaa jiraachuu isaa jala muree beekuu qaba. Wanni ta'aa tures kanuma wanni ta'aa jirus kanuma fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti wanti ta'e kanuma kaleessa karaa nagaatiin qeerroo fi qarreen qabsaa'aa turan itti deebi'amee isaanuma nyaachuu jalqabnaaniin ijoolleen waan taatu dhabdee wannoo biraatti seentee jechuudha humna. Gaafa karaa nagaa dhabdee karaa humnaatiin ofirraa baasuutti deemtaa jechuudha. That's exactly what's happening in Ethiopia and particularly in Oromia. Kan biroodha egaa tokkoon irra deemuudhaaf waa'ee ABO, KFOs marii keessa seenuu waan akkasii kaastee turte. Ani walumaa galatti kaahuu barbaada. ABOs haa ta'u, KFOs haa ta'u, WBOs haa ta'u wanni baatee deemu all the time fedhii fi gaaffii uummata Oromooti. Gaafa teebila irra taa'us fedhii fi dantaa gaaffii uummata Oromoo qabateetiin jedhee yaadaan. Tartiibni isaa maal fakkaataa suni adeemsa mataa isaa qaba. Fakkeenyaaf warri sibiilaan lolu dura wanni argitee lolli geggeeffamu sun lolamaa lolli osoo jiru marii waan hin yaadamneef ta'anii yaada wal jijjiiruu waan hin yaadamneef dursa qaba jechuudha suni maaliifi cessation of hostility inni jennu suni dhaabbatee sana booda waa'ee haasa'utti deemta. Gaafa sana ammoo eenyutu keessatti hirmaataan gaaffii biraati. It has to be all inclusive kan jedhamuuf kanaaf eenyuun jaalatee jibbee dhiisee hundinuu keessatti yoo hirmaatin dhaaba siyaasaa qofaami waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti. Qaamni dhimmi ilaallatu dantaa Oromootiif kan qabsaa'u hundi keessatti hirmaachuu qaba. Yoo kanan godhin walakkaa isaa bilcheessitaa jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaan TDF wajjin haasa'ee OLA wajjin haasa'u jechaan dhukkuba sana fayyisuu hin danda'u. Akkuma waan qaama tokko nyaataa jiruuti wanti kuni. So tokko ofirraa lash gootee tokko dhiistee yoo deemta ta'e it doesn't work that way hin ta'u. Kanaaf yoo dhugama political will sun jiraate akkasitti yaadamuu qabaa jechuudha. All inclusive ta'ee waraana bilisummaa Oromootis akkuma TDF wajjin haasa'uuf deemamu san gatta'anii waliin haasa'u. Sana booda waraana bilisummaa Oromoo paakeejii ofii qaba waan dhiyeeffatu jechaadha. Then after akka Oromootti ammoo akka waliigalaatti gaafa itti deemamu qaamni isa ilaallatu hundi keessatti hirmaachuu qabaa kan jedhudha. The other landscape is national dialogue kunuyyu amma rakkoo godhataa dhufee jira. The more kanaan dura gaaf tokko kaasnee turre Profeesara wajjinis adaduma turaa deemtuun complicationin isaa guddataa deema. Biyyoonni adda addaa keessa seenu. Interestii kee qofa osoo hin ta'in interestii biyyoota adda addaatti murteessaa jechuudha. Amma waan Somalee keessatti deemu laaluu dandeettaa, Middle East keessatti deemu laaluu dandeettaa, Eertiraa roolii isii hanga kunoo East Europeetti harka dheeratee waan deddeemu arguu jirta. Argaas jirra. Garuu amma kan ka'aa ture wanni guddaan mootummaan Itoophiyaa I think rakkoo keessa galeera na fakkaata. Danqaa keessa galee jira. Lafee kokkeetti rakkatte. Gaddabarsuu illee hin danda'u, gadi tufuu illee hin danda'u. Fakkeenyaaf Eertiraan dhuftee biyya san keessatti bakka hin kennamneef kennamee bakkeen isiin hin jirre jiru. Security jedhii, diinagdee jedhii, maaliyyoo jedhii amma narraa deemi nagahee osoo ati jetteen nagaan sirraa deemti kan jedhu there is another fight jechuudha. Inni lammaffaadha dhukkubni guddaan Eertiraa irrallee kan natti mul'atu warroota achi keessa jiranidha. Sii kaasee jiraan sirna jijjiiruudha. Federalizmii hiddaan buqqifnee biyya takka alaabaa tokko afaan tokko aadaa tokko gadhaafna warri jedhaa ture araa kiiloo keessa jira bar. Laal South Africa irratti dubbiin haasa'uu tunin jalqabdi jennaan gabbaanii isaan dursanii himaa turan. These are advisors.
warra achi jiruudha bar mooraa sana keessa warra jiruudha so warri kun hanga achi jirutti dubbiin tuni hiikaan argattu wanni hiikaan arganneef maal si fakkaate isaan hawwiin isaanii abbaan fedhe dhume lolli geggeeffamuu baate distractioniin fedhe dhufuu baate silaa osoo bar qalbii qabaatanii Amaara keessatti waan geggeeffamu laaluu dandeetta distractionii jiru Tigraayin keessatti Affaariin keessatti Oromiyaa keessatti biyyi sun bar bakka kalee jirtu waggaa 4-5 dura jirtutti deebi'uudhaaf waggaa 30-40 isii gaafata with this all distraction jarri dantaa isaaniiti miti ammallee lolli itti haafufuu jedhu maaliifi yoo gattaa'amee haasawama ta'e rakkoo santu hiikama rakkoon sun hiikamuu kan danda'amu immoo gaaffiin sabaaf sablammoota gaaffii tokko malee biyya san keessatti amma achi irra ejjetamee bira dabruu waan hin dandeenyeef wanni isaan yaadan suni harkaa bada jechuudha kanaaf hin barbaadan akka wanti kun geggeeffamu so kaleessa roadmap nutu kenne nutu akkas godhee maal jedhan sun ammallee biyyattii sana harka micciiranii lola akkanaa keessa galanii kunoo distractioniin amma jiru kuni mul'ataa dhufee jira jechuudha so warra argitee sanyii namaa balleessina jedhanii dhaadatan this is hate speech biyya sana geggeeffamaa ture bar tokko lama hin qabu warri kun arrallee achuma jira laal kalee waan inni barreesse waan jajallataa tokko afaan Amaaraa gaa sirriitti nama beeku malee namni kun hiikuu hin danda'u akka mammareeti jarri kun baanaan biyyatti hin deebi'anii maaliyyoodhaaf wannoo isaaniillee lafa ka'a jechuudha namtichi inni kun gadi bahee waa'ee Oromoo fa'aa akkatti inni ibse yoo argite kun diina sirraa ol hin jenne jechuudha si ciniinnaan akka waraabooti si fixu malee sirraa ol hin jedhu hiikas si sodaataa jechuudha so wannoonni kun baay'ee wal xaxaadha inni biroodhaa kan amma ka'aa tures tokkoffaa wanni kun hiikamnaan yeroo tokko ani indo goggorre laata jedhee of laala because amma yeroo waa'ee gaaddisa Oromoo hooggansa siyaasaa jennu sana namoonni keessa ba'anii maaliif yoo wanti sun ta'e dhabuu isaaniiti gaaffii jala galuu isaaniiti because dandeettis capacities maalii yoo waan hin qabneef gaaffii jala qabu ammallee kunillee akkasuma fakkaata wanti isaa tokkoffaa gaaffii accountability jira itti gaafatamummaa lola kana laale distraction inni uume eenyutu uume maaliif uumame gaaffii ka'uuf deema jechuudha corruption biyya sana keessa jiru laale corruption biyya sana keessa jiru bar dubbachuun hin danda'amu amma system sirna ta'ee jira namni mallaqa hagam akka qabu I don't know prime minister biyyattii sana malee eenyu akka beekun because listi qaba namni fooqii isaan ijaaratan mallaqa isaan qaban everything waan harkaa qabuuf nam tokko jala qufa kareef professor Kaasaa ture kana because weakness isaanii harkaa qaba jechuudha so osoo wanti kun dhufe gaaffiin accountability waan jiruuf jarri kun wanti nagaa na hiikamu jedhu kun akka hiikamu barbaadan inni dhukkubni guddaan garuu kaachi keessatti awwaalame waa'ee sirna federalizimii diiguudha kanaaf I think humalaayyootti akkanatti hiikamu miti deemee warri alaallee itti seenuun isaa complicationii adda addaa uumee jira kana hiikuudhaaf xaxaan isaa baay'eedha haa ta'u malee waa'ee Oromiyaa ati gaafteef aan gabaabaadha biyyi sun nagaa argachuuf gaaffii tokko malee sababii bal'inna isaatiin haa ta'u geographically sababii guddina uummata isaatiin haa ta'u qabeenya isaatiin haa ta'u biyyi suni yoo Oromiyaan nagaa argatte malee nagaa argachuu hin dandeettu gonkumaa wanni Itoophiyaa jedhamtu sun Itoophiyaan suni ammoo biyya hoorni sanaafis dabrees addunyaafis bakka qabdu qabdee kan hundaafuu bu'uurri rakkoo Oromoo hiikuudha jedhee yaadaan because that is the giant elephant in the house isa rakkoo sana yoo hiite rakkoo biyyattii hiite isa rakkoo sana yoo hiite rakkoo East Africa hiite jedhee yaada amma garuu kun ta'uu dhabee osoo itti himamu laal gobii waammatanii Oromiyaa keessatti diina waammatanii galchanii lolli geggeeffamaa jiru beelaa fi xanneen biyya keessa jiru gogiinsi haalli amma qaala'insa jireenyaa biyyattii keessa jiruu fi akkasumas corruptioniin malaammaltummaan biyya keessa jiru guyyaa adiidhaan biyya san nyaachuuf deemaa jedhee yaada kan biraa wannoon isaaniillee haalli itti amanis sirrii miti wanti argitee mootummaa ce'umsaa national dialogue maali jedhamu kuni mootummaa biratti akka itti fudhatamu qoodiinsa aangoo fakkaata nu harkaa fudhatu share godhu kanaafuu waan kanatti deemuun sirrii miti waan qabaniif literally
hanga amma argutti ittuu hin amanne. Osoo Dr. Abiyyuu itti amane ta'e warri jala yaa'u suni itti dhiisaan jiru. So biyya sana yoo egaa dhugamaan national dialogue itti amanama ta'e rakkoo hiikuuf yoo ta'a ta'e yookiin warra achi akkas godhatu san achi duduuganii balleessanii I don't know Profeesar waan jedhu ganda sana nagaa yoo hin argatin biyyi sun nagaa argatti jedhee yaadu.